Xaafii kana maani wanni akka godhe? Xaafii kana wanni akkas godhe corroqa siqoo yookaan deebboodhaan san isiisanti akkas godhe. Wanni kun sababa maaniitiif jalqabee akkas nyaate xaafii kana? Sababi inni nyaate sababa caamarraan ka'een roobi roobuu caama gargar kutee yennaan xiqqoo caamee yennaan caama kanarra dhufte. Maali kanaan dura wanni akkasii kun hin jiraa qara? Jiraatu malee akkasi lafa hunda naatee fixeen jiru duri wanni kun akkasi jira jedhanii yeroo waaqa kadhatanii lakkisa jedhanii malee tasa akkas nyaatee fixeen. Amma sababa maaliitiif akka ta'e? Sababa mufii waaqa ta'uu hin beeknu caama ta'uu hin beeknu wanni kun akkas kunoo nyaatee fixe. Mi amma egaa caameen hagam tureera lafa kanatti? Caamii egaa caameen amma eegi tureeru waggaa lama ta'eera. Waggaa lammaffaa jechaadha. Wanni kun xaafii qofa nyaatti moo midhaan biraa marra biraallee nyaatti? Amma xaafii nyaattee fixee kaatee midhaan boqqolloollee jalqabee marrallee jalqabeera. Marrallee boqqolloollee. Ishii yoo wanni kun badee uummanni naannoo kana akkamiin jiraata? Maaniin jiraachuu danda'a? Uummanni maaniin jiraata? Marra kana marra dheedellee amma horiin du'utti jira. Carraa biraa hin qabu yoo waaqa kadhaa malee homaanuu hin jiru. Horiillee du'aara jecha. Ishii uummanni naannoo kanaati maanti fala waan kana maanti fideedhani? Wanni fide mufii waaqaati jedha uummanni bacaa waaqaan bu'aa deemaru dhabdina. Nutillee gama kennaan waan goonu hin qabnu kana gargaarsi waaqa samii yoo jiraate malee. Kanaafuu amma yoo roobe xaafiin kun kaatee deebitee daraartee marruu hin dandeetti am? Yoo waaqa amma roobe jeejee akka durii jedhutti deebitee marruu hin dandeetti. Amma moonni tasa ammoo akkaataa marrituu wate amma nu yaaddessaa gubbaa jirti. Daraaree waan tareeruuf ganaa deebitee marruu hin dandeettu jecha. Tanaafi amma horiin marra kana naatellee miidhamaara. Amma wanni kun gama duuchaanii yookaan hin danda'amne ta'e qulqulloonni waaqaa lafaan jiran yoo waaqa kadhatanii gargaaramuu hin danda'u uummanni naannoo kana? Hin gargaarama. Waaqaan wanni dadhabamu jira hin gargaarama. Akkasuma akkuma ati jettu mufii waaqaa ta'uu danda'a bara Israa'eliin Gibxii keessa jiranullee mooticha Fir'oonii waaqi mufatee akkasuma bishaan isaanii dhiigaan deebisuun tiitinchaan taafkiin adhee jedha waaqi waraansa akkasiitti ergee ardaas akka isaan gadi lakkisanu. Waaqayyo gooftaan kitaaba san keessatti akka dubbatu ragaan macaafa qulqulluu nuu ba'a. Akkasuma ammallee uummanni keenya baanee fuula waaqaa duratti jiganee akkuma bara neewween baddu waaqayyo raagaa Yoonaas itti kaasee ergee raagaa Yoonaasiin waaqi dhaqii itti himi jedhee ergaa lammaffaa gaafa inni achi dhaqu ardaan sun ammoon nugus biyya saniillee mootichi biyya sanii uffana gaddaa uffatee gadi bu'ee horiillee moonaa nyaata untoo kutanee gadi bu'anee kadhatanii uffana gaddaa uffatanii kadhatanii jedha. Ardaa saniif waaqi araarame ammoon ardaa kanalleef araaramuun dhabu. Kanaafuu ardaan kun waaqa yakkiteetti. Qulqulloonni waaqaa ammoo bakka bakkatti ka jirtanu raagaa teetanii faarsaa teetanii warroonni jirtan wongeelawoon namooti garaagaraa feesbuukii keenya irratti yuutuubii dhuunfaa Fayyisaa Edeemaa jedhu irratti sabiskiraayib nu godhaa. Akkasuma ammoo qulqulloonni bakka jirtanutti yaada fiidbaakii adda addaa nu barreessa waaqa nu kadhadhaa isiniin jenna. Ergaan kun qulqulloota hundumaayyuu dura haa geettu. Aanaa Galaanaa ganda Calbeessa Shoroo ganda jedhamu ganda akkasitti wanni akkasii miidhaa akkasii geggeeffamaara horii irratti uummannis akkasuma nyaata untoo dhabee oolaa waggaa lammaffaa eeggaluuni baay'ee namni miidhamaan jira. Deettuun miidhamaatti beela'aa hiyyeessi miidhamaara roobiin jiru. Kanaafuu qulqulloonni bakka bakkatti jirtan yoo nu waaqa kadhattane nuti ammoo gargaaramuu hin dandeenya. Yuutuubii keenya dhuunfaa Fayyisaa Edeemaa jedhaati. Keessa seenaa sabiskiraayib nu godhaati waaqa nu kadhadhaa. Waaqa samii nu dhage.